Raayyaa Abbaa. Takbir! 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفهمتوني congratulation جنرا بقى جمدني جمتشون كيسن جمتشو جلاها تاتوكم الشيخ أميني برو جل كبرت جلني حساسي نانجلن تأي شعري جدي نانجلن تأي واي برنوتا سي نانجلن تأي براتاتي واي برنوتاني منو بكن كبير جل كبو في بكني تتمراني مبيك على كل حال وندم بينو ماله وندم ولا لمو obboleettiin keenya mirga waan falmachuu tafsiiraan dhukkeen irraa kaaftee gatteessa. Waan mirga falmachuu aboo likki keessan isinitti himte gaa waan isin jettan nuun isintu beeka. Ammoo ani moomee waan isin daddagatte tokko tokkonitti guutaaf jedheetani. Rufaydatul Aslamii galatoome Rufaydatul Aslamiin yeroo jalqabaatiif haakimtitti dirree waraanaatti fudhattee gabbaate Rufaydaan sababa jalqaba eegalteef beekamte malee namni meeqa dirree waraanaa keessatti fakkeenyaaf lola Qaadisiyyaa keessatti gaafa Sa'ad ibn Abi Waqqaas dirree waraanaa sana fudhatee dhaqu hundi isaanii bishaan fudhattee duudatti baatteeti yeroo waraanni bishaan dheebote bishaan obaaftee turte isiin kaan immoo irra caalansi haakimeedha namni kun himmadaa'a haakima kanatis isa rakkisa Rufeydaan sababa awwala gabbaateef Rufeydaan isinitti aantu maqaa jalaa balleessite tayammuma goote isin jalqaba baate sun namni Rufeydaa kaasa yeroo haakimummaa kaasa namni Rufeydaa kaasa akkasuma wajjini Rufeydaa qofaa miti gaafa lola Uhud ummu Ammaaraa jirti jara keenya Nuseybaa bintu Ka'abtu jirti Ayyoon Habiibii Ayyoon Abdallahi ergamaa Rabbii mirga dubartootaa osoo falmitu adada namni walitti qabamuun adada walga'iin argamu hunda Rufeydaan jalqaba dubartii ansaarotarraa mubaayi'aa godheeti nan dogoggore dubartoota mubaayi'aa warra Madiinaa dhuferraa warra Madiinaa dhuferraa dubartii halkan dukkana keessa Makkatti mubaayi'aa gooteeti Nuseybaan mubaayi'aa gooteeti bakka buutuu dubartii ansaara Madiinaa taateeti achirraa ambaasaaddarummaa fudhatteeti ambaasaaddarii dubartii Madiinaa waggaa sanatti illee isiidha kan dhuftee halkan walga'ii ergamaa Rabbiitii wajjiniin gaafa ansaaronni dhufan san bakka buutuu warra Madiinaa taatee dhufte ummu Ammaaraadha Nuseybaa bintu Ka'ab akkasuma dubartoota yeroo jedhanu mirga walqixxummaatii yeroo jedhamu walqixxummaa akkamiitiin hangalle Abbaa Jaalii fi Aayishaan walqixaa jira keenya walqixa Abbaa Jaalii fi Aayishaan namni yeroo walqixa jedhu bar jara keenya jara arrabsuufaa ta'a bar haakima tokko dhiyeenya kana haakima doktoraa warri meedisinii barattan yoo dhiqqa jiraattan na deeggartan asirratti warri meedisinii barate tokko wajjiniin doktora tokko wajjiniin mee bakka itti dubartiin itti dhiira bira kuttee baatee calaa jette kan namni reebuun dhaqqabne fiiguun dhaqqabne tokko sitti muunaan jedhe doktora amma ijoollee hojii nama doktora guddaa nama meedisinii xumuree hojiirra jiru jennaani laalaa dhiirti laalachuun dandeenye laalaa yeroo ilmoo deessu dubartiin 41 fi 42 jidduu laalatti jedha laalaa isin laalatte sana dhiirri osoo 26 laalate achumaan du'a jedha dadhabuu keessa walqixaarii jara keenya bakka kanatti bakkatti wal namni kun garii caala malee bakkatti wal caaluu qaba bar dhiirti akkuma caalee bakka guddaa gahitanitti dubartiin bakka kanaan laalaa isin yeroo tokkicha laalattu sana jedhe dubartii yeroo 41 laalatti jedhe 42 jidduu sinnayti jedhe laalaa sana inafti jedhe siin dhiirti utuu laalatte 26 irra geessee geenyaan achumaan du'a jedhe hin dabarfachuu hin danda'u jedhe dhiirti uumama isaatii miti xabiyaa isaatii miti halqaa isaatii miti waa'ee isin haasaa oolte yoo diqqa dhageessan ta'e waa'ee barnootaa kanarratti hedduu dubartii ishee Amiinii biroo ammaa asirratti suuraa kana asitti na heddummeessaa jedhan kan waggaa 7 dura dhageessaniitu taanaan
yaa faarfamtu ummata nabiyya al-mukhtaari yaa dargaggoo keenya yaa ilmaan nama gaarii beekumsa siifachee qoradhoo bari dachee biyya lafaa joogiraafii fi histirii information science waa'ee kompiwutarii dagaagina biyya baayookeemistirii oomisha guddina awwannaan achirra fiiguuf waa bira naajumaa jira isa kana haasa'uu fi mitiim rakkadheetan malee ani waa'ee haakimii silaa waan dubartii dubartuma beeka akkan jechuu fedhu ittan siifa keeka silaa waan dubartii dubartuma beeka jedhee wannan waan sana kaa'eef rakkadheetani mana keessatti yeroon hijaaba jedhee itti uwwisaa bahee jedhu yeroon fudhee mana haakimii jiru dhaqu fuula dhoksaan ture bakka biraan geesse haakimii biraatti geeffadha rakkadheetan gaafa sana waggaa 7-8 dura qorannaa illee irratti gaggeesse eessa jirra eessa hin jiru jedhee hammam tokko namni islaamaa kun immoo jabeeffataa jira wanni nuti harkaa qabnuuf barbarnoota dameedhuma kamiinuu bakka kana bakka rakkina hawaasa keenya baadiyyaa taanaanan lallabe malee bakki rakkina keenya bakka hedduudha iddoo haasaamee qabu miti maa waajjiruma feetan seenaa eenyuun dura agartan jara keenya namni dura arge waraana seera waraanaa keessatti xiqqoo seera waraanaa nan beeka seera waraanaa keessatti namni jalqaba arge jalqaba dhaha namni jalqaba dhahe jalqaba ajjeesa kanaaf namni nama dura fiige karee beedda qabu jedhan hawaasa keenya gorfannaa keessatti rasuula rabbiitii wajjin sallallahu alaihi wasallam ummu salamaa gaafa hudaybiyaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam hatta umarillee sahabaan finciluu geesse alasna ala alhaqqi jedhanii akkamumatti waan kana akkamumatti deebina yoo duune nuti rabbiin bira dhayna yoo shayni rabbiin bira dhayna jarri baaxila irra jiru nuti yoo waaqarra jirra akkamitti dudubba jira dudubba teenya balaa buusee sahabaan hundi jennaan ergamaan rabbii asiifachi jejjedheetuma ol deebi'ee bar hayyuu mana keessaa qabaachuu waan gaarii namni dubartii hayyuu mana keessaa qabu yoo itti erganiin dhaqa yoo illee lolatti ergitan illee akkuma rabbii see godhe taa malee fuulattiin ol deebi'uun qabu taarikan of hirkaa qaba hin dheeressu jara keenya ummu salamaan maal rakkattee jennaan ummu salamaadhaan rasuuli alayhi salaatu wassalaam sahabaan narkatti dide fincilee akkan godhu waan agarree akkamiin godhaa jennaan maa kun laafaadha miti jetteen laaffifteetti himte laal waan isaan guddisanii fudhatanii ol galan ummu salamaan mana keessaa laaffifteetti himte maal jennaan ofii keessanii duran qaltanuu amma sahabaan isin hordofuudhaaf wal fixxii jetteen dubbiin bakka kanatti hafte gabbaanii gaala isaanii gorraanaan akkam ta'e sahabaan natutti aanee gorraadhaaf isaan mataa haddannaan natutti aanee haddataadhaaf sahabaan akkasiin taate namni taarika qorate arge hin beeka lammaffaatti haadha manaa amroo ibnul jamoo rabbi irraa jaallatu dubartittii san hintala ilma guddifteeti ilma goota gaafa sabiyyummaadhaa jalqabdeetti akkatti aduwwii bira dhaabatanu diina bira dhaabatanu qaraasifteeti beeksisaa barsiisaa dhayxeeti gaafa uhud mudatu ilma isii kana arra guyyaan kan kee geesse umriin ilkeellee gahuu baatu guyyaan kan kee guyyaa har'aati jetteen dhiira fuuldura malee naan dhabatin haadha manaa amr ibnul jamoo jennaan mucaa argitee kaateetii ol deebiteeti bakkatti dubartiin yoo siin nama ergite dhiirtitti goota ta'u dhagaa namuu irra caalaa namni siiraa qarahu quba qaba ol galtee manatti ol deebiteeti abbaa manaa lola keessatti dhaqee namaa shahiidee jennaan ilmaan isaa guddisanu haadha manaa isaa ta'ee silaa jettee altaaddal kumindi hay qaallichi miilan qaban ofii isaaniitiif uleedhaan asiif achi jejjedhu miilli isaanii tokko shalalaadha amr ibnul jamoo jechuun namoonni beektan uleedhaan ergamaa rabbii bira deemaa oola ni utaala uleedhaan utaala jennaan ol deebinaani abbaa manaatiin rabbiin nan gammachiifne jette abbaa manaa dhiira dura dhaabbatu rabbiin nan kennine jette jennaan Allahu akbar fuula maalitiin ol deebi'ee gal yaa haadha manaa kooti jedha labu annan hin deebitanii jara keenyatu deebitanii utuu isiniiti namni ol deebi'u jira maal haati manaa akka kanaa mana keessa namaa jiraannaan fuullitti ol deebi'anu jira maal fuulumtitti ol deebi'anu hin jiru an yeroo dubbii sana yaadadhu yaa rabbi gooftaa koo yoo makkana kanaatiin ergitii laata jedhee yeroo garii shakkaan ta'a bar anufumaa kootiifoo amma booddee ani bari miilan qabu jennaan ergamaa rabbi bira dhaqee ani na ergi jedheen uhuditti na ergi jennaani rakkii rabbiin iznii sii godheereyaa miila kan nama ijan qabneef nama miilan qabneef rabbiin iznii godheera deebi'ii dhiisii gali jennaan dhiisee gale hin dhuftee jetteen deebitee dhuftee qaallichaa jetteen anoo bakkanitti si ergadheera jedhee tanuu mana keessaa gammadaa jira hin deebitee asuma deebitee ati jennaani
namni miilan qabneef namni jan qabneef rabbiin izinii godhe reennan lakki jette lubbuu rabbiirraa qusatamu tarii qabda fakkaattaa kophaatti. Haadha manaati bakki dhiisanu jira eddeedhuma bulan hin qabanu qaallichi baduu malee maluma biraan qabanu utuma dhabame bakka biraa dhaquu malee malumatti ol deebi'an hin qabanu. Amma deebi'anii amma ala dhaabatee du'aa kadhate yaa rab mana kanatti nan deebisin jedhe manuma kanatti yaa rabbi nan deebisin jedhe du'aa kadhate. Du'aa kadhatee ka'ee ergamaa rabbii bira dhaqee fuulan ittiin haadha manaa kootti itti deebi'in qabu na ergi jedhee na ergitu. Ergamaa rabbiitiin jennaan ergamaa rabbii Allahu akbar akkas taatu deemi jedheen. Mucaan isaa gaafa Uhudiin keessatti argu ilmi isaa inni hangafa haati maatii ergite dhiira keessa na fidadhaa jettee nuti abbaa miila hin qabne fidanne. Dhiira biraatiin jedhaa bare mucaan immoo dhaadannoo biraatti ka'emmoo nuti jedhe miila dhabuu wajjiniin dhiira dura dhaabbattu ka miila hin qabne fidanne. Isin immoo dhiira keessa na fidadhaa jedhee bar gurbaan dhaaddate. Akkasitti shahidanii jallachuu shahidnaan isii kana jedhee tan bu'aa. Amma gabboonaaf jecha isiin amma hin boone jette amma ilmaan isaa yatiimni na qabdi jetteen ergamaa rabbiitii wajjiniin kana ta'e erga inni shahide ani arra aynuman badhaafame jette haadha manaa goota dhiira dura dhaabbattee shahiddee ilmoo isaa guddiftuuti an jette aynuman filame jette ani filame jette addunyaa kanarraa namni akka kootii filame hin jiru jette yatiima isaatiin guddisuudhaaf of qopheesse jettee gaala isaa fudhattee reefka fudhachuudha inaan akkuma namuu siiraa irratti quba qabdanu gaalli as garagaluu dide as garagalee kara manaa deemuu dinnaan ergamaa rabbiitti ergitee gaafatte yaa ergamaa rabbii gaalli kara manaatti na deemu yeroo kara biraan immoo hin adeema maalii jennaan maal jedhee bahe jedhaniin bakkee dhaabatee du'aa kadhate yaa rabbi nan deebisiisanii jedhu dhagayeedhaan egaa rabbi tokkee balee shahideenis bakkaan deemtu achumatti buusaa awwaalaa jennaan achitti awwaalattee galte haadha manaa amri umnul jamuu san rabbi sin taasisuu sin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kenya Galatoma Jalan Allahu Akbar. Raayyaa Abbaa maccaa.